ajjechaanii lubbuu kara garaa si'a baay'ee egaa narratti yaala Muusaa waaqayyo sanatti dubbateera. Anis ija koo waan arge baay'een beeka. Egaa mana koo kanas immoo shugguxii hidhatanii meeshaa guutuu hidhatanii dhufanii seenanii ijoolleen itti iyyite. Ijoolleen itti iyyite iyyuu bakanne isaan kooranii dhuma konkolaataa kaawwatanii immoo sokkaniiru. So maalatu dhufu karaa mootummaallee federaal poolisii irraa jalqabee eegumsa guddaa naa gochaa turaniiru. ያለ መጥሪያ ሊይዙኝ ኮሚሽነር ጌቱ ተመልከቱ። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተመልከቱ። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share like comment subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share like comment subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share like comment subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. akkamitti odeeffatoota keenya har'aallee deebinee dhufneerra. Har'a waan sadiin tokko jechuudha qabadhee kasiin dhufeedha jechuudha. Inni jalqabaa waa'ee daandii xayyaara Itoophiyaa irratti jechuudha haasa'aa injiinar Taliilaa Guutamaa haasa'ee fi inni lammaffaan immoo waa'ee kaffaalotii taalsee immoo achumaan waa'ee kanaan dura Lijiyaareen hidhamee kan baay'ee kan dubbadhu ta'a. Kanaafuu mata duree sadiin gurguddaa kanarratti waan dubbadhuu fi haga dhumaatti akka na wajjin turtanii fi odeeffannoo ani isiniif qoodu akka dhageeffattan abdii isinirraan qaba. Subscribe, share, comment, like gochuun dagatinaa. Subscribe, comment, like gochuun baay'ee laafee jira waan ta'eef kana gochuu hin dagatinaa jechumaaf hin jedhe. Kanaaf jalqaba irratti jechuudha akkuma isinii kaasette jechuudha injiinar Taliilaa Guutamaa waa'ee daandii xayyaara Itoophiyaa maal jedhee kan jedhu ilaalla. Kana yoo jennu TV mo'aa wajjin jechuudha waliin dubbii taasisee akka injiinar Taliilaa Guutamaa waliin dubbii kana kan taasise akka dhuunfaa isaatiitti malee akka daandii xayyaara san bakka bu'eetti kan haasa'e miti. Garuu immoo oduma kana haasa'u yoo jechuudha waan guddaa tokko waan achi keessa jiru kanaan durallee waan hunduu irratti dubbachaa turre kan baasedha. Daandiin xayyaaraa ammallee jechuudha istil jechuudha saba tokkoon jechuudha saba tokkoon kan guutame ta'uu isaatii fi ilmaan Oromoo achi keessa jiranillee akka isaan gadi qabamanii jiraatan akka isaan gadi jedhanii jiraatanii fi akka isaan Oromummaadhaan ol jedhanii hin jiraanne sabaaf sablammii biraallee immoo kan of keessaa hin qabne akka ta'e kan kaasee fi kanarratti egaa waan kana waliin dubbii isaa kana dhageeffanneen booda immoo deebinee irratti maaltu ta'uu qaba gara mootummaatillee immoo mootummaan waan kana maal akka inni gochuu qabu bal'inaan kanarratti dubbadhu waan ta'eef mee amma immoo dubbii isaa kana haa dhageeffannu. To name this office after the Ethiopian hero called Lieutenant Colonel Abdisaga was taken to Italy as a captive, okay, by the Italian forces when they are trying to conquer Ethiopia. Saga attamitti moggaafte gaafeetu tuqe maal Abdiisagaa goota biyyaaf lole miti moo? Waa'ee Abdiisagaa namni kutaa gara gadiitti kitaaba irratti hin baranne isin keessa jira moo? Waa'een Abdiisagaa kun maa rakkoo ta'e? Eerpoortii inni Baahar Daarii Balaay Zallaqeen jedhamu moo? Balaay Zallaqeen International Airport jedhama. Eerpoortii inni Maqalee Raasa Lulaa Abbaa Naggaa International Airport jedhama. Eerpoortii tokko keessa waajjira meeqatu jira? Baay'ee jira miti. Ani garuu waajjira tokkitti ishee magaalaan waajjira Leetanaal Kolonel Abdiisagaa moggaasee ammaaf ammatti maqicharraa kaasidhaan jedhan. Kaasii hin kaasuun kun gaa dubbii uume ammaaf ammatti qorannaaf Finfinneetti barbaadamta kottoodhaan Finfinneetti naawam sababa maqaa sanaa. Baay'ee natti dhaga'ame daandii qilleensa Itoophiyaa gadhiisuudhaafis dhumarran ga'e
mootummaan gararraadha qajeelfamanni kennu tu dubbannu dhugaaman beeku tokko daandiin qilleensa Itoophiyaa kan Itoophiyaanotaa ta'uu qaba. Qacarriin bakka garaa garaatti ba'a. As keessa kan guutuu qabu Oromoo duwwaas miti, Tigree duwwaas miti, Amaara duwwaas miti. Itoophiyaanotatu guutuu qaba amantaa qaba mootummaan. Kan ammoo anis cimseen deeggara. Mootummaan asii bachi baabaa kaansii qaba kan qacaramu garuu suma dur turedha. Nuun immoo saba kana keessaa ija qabu dubbii dubbatu warra dhamu immoo akkasitti nu waamanii mataa keessa hamarii nu gochaa buulii nu gochaa mataa gadi qabannee nus gabrummaa sasaan beekan sanatti akka bulluuf yaalii garaa garaa godhan jechuudha. So gaafa dhufee jedhu ani kanarraati dhaggeeffatoota hundumaan adaraa Oromummaa kanan jechuu barbaadu hundumaan biyyi keenyi laandlookdiidha. Nyaati dhugaatiin qorichi wanti biyya kana keessatti isin argitan hundumtu daandii qilleensa Itoophiyaan seenaa. Mormitootas ta'a deeggartootas ta'a. Namni daandii qilleensa Itoophiyaa booygootii gochuu qabna ittiin balali'uu hin qabnu jedhee mudaa isaa bakkeetti mul'isu dhaabuu qaba nama naane. Kun qabeenya keenyadha. Har'a namni hoogganu akka malee waan hoogganeef yookaan namoonni tokko akka malee abiyuuzii waan godhaniif dhaabbaticha komachuu hin qabnu. Wanta bade sirreessuu irratti hojjechuu qabna malee. Namoonni yeroo baay'ee rakkoon xinnoon gaafa daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti dhaga'amu utaalaniitu isaan boykoot Itoophiyaa Airlines jedhanii dhagaa kun baay'ee na gaddisiisana. Kun qabeenyaa biyyaati. Dhalootaa dhalootatti darbee dhufe waggaa 78 dhaabbata lakkoofsisedha. Kan akaakayyuun keenya iyyuu itti fayyadamaa turedha. Abbaa keenyatti darbee nutti darbee dhaloota keenyattis darbuu qaba. Taliidhanii namaan baay'ee jaaladhuudha baay'ee namaan jaaladhuu fi namaan kabajuudha baay'ee qaroo dhalle jechuudha qaroo Oromooti. Asitti amma namni kun waanuma balleessu tokko illee hin qabu jechuudha waan asirratti amma yoo kalaaltan taate waanuma haasaa isaa kanarraa jechuudha wanni inni balleessu tokko hin qabu. Abdiisaa Agaa goota Oromoo qofaa miti goota Itoophiyaati. Goota Itoophiyaati. Itoophiyaa bakka yeroo baay'ee kan ittiin baratamaa turellee kan ittiin beekamaa turellee goota Oromoo qofa osoo hin taane goota Itoophiyaa jedhameeti kan inni leellifamaa ture jechuudha. Kanaaf maqaa isaatiin daandii xayyaara sanuuyyuu bakka itti hoogganuu fi biiroo takka kanaan moggaase yookaan immoo oofisii takka kanaan moggaase baay'ee waan rakkoo qabu natti fakkaanne kun maarraa kan madde jibba jechuudha. Jibba hamaa akka sabaatti saba Oromoo irraa qabamu jechuudha irraa kan madde na fakkaata malee akkuma beekamu kan Maqalee Aluula Naggaatiin kan inni moggaafame Aluula Naggaallee gootuma maqaa namaati eerpoort lasanuu yoo immoo kan maqaa isaatiin moggaafame kan Bahar Daarillee Balaa Zallaqaatiin moggaafame baay'ee Balaa Zallaqallee Oromoo akka carraatti ta'ee jechuudha. Kanaaf kuni waan kanaaf taliilan kanaan waan moggaaseef rakkoo qaba jedhee hin ilaalu isaanillee kana rakkoo akka qabu hin qabne inni beeku garuu jibbuma isaan keessa jiru santu gara injinar taliilaa eessan argannaa eessan as keessaa dhoofnee baafna eessan as keessaa isa baafnee uummata Oromoo gadi cabsinaadha wanti deemaa jiru waan ta'eedhaaf kanaaf walumaa galatti yeroo baay'ee irraa dubbataa turre riifoormiin iddoo kanarratti jechuudha daandii xayyaaraa irratti riifoormiin godhamuu qaba akkuma raayyaa keessatti taasifame sanitti jechuudha akkuma raayyaa keessatti taasifame sanitti riifoormiin guddaan jechuudha deep riifoorm kan barbaadu jechuudha daandiin xayyaara Itoophiyaa riifoormii cimaa barbaada jechuudha maaliif sabab sablammoon hunduu akkaataa baay'ina isaaniitiin kan keessatti hirmaatan ta'uu qaba jechuudha. Amaarrillee akkaataa baay'ina isaatiin kan keessatti hirmaate, Oromollee akkaataa baay'ina isaatiin kan keessatti hirmaate, Tigreellee akkaataa baay'ina isaatiin kan keessatti hirmaate, Walaayitaan akkaataa baay'ina isaatiin kan keessatti hirmaate, Guraageen akkaataa baay'ina isaatiin kan sabaaf sablammiin hunduu kan Oromoo qofallee ta'uu qaban illee kan nan amanaa jechuudha. Maaliif kan sabaaf sablammii hundaa ta'uu qaba jechuudha. Itoophiyaa gaafa jennu saba tokko qofaa miti jechuudha. Itoophiyaan saba hunda ammattii, Oromoo ammattii, Amaara ammattii, Tigraayin ammattii, Walaayitaa ammattii, saba hunda ammattii waan ta'eedhaaf kan saba hunda ammata ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan akkasuma xiyyeeffannoo itti kennee jechuudha. Xiyyeeffannoo itti kennee riifoormii jabaa daandii xayyaaraa keessatti adeemsisuu qaba. Kan hin taane taanaan
baay'ee waan hamatu raawwachuudhaaf deemaa jechuudha. Kanaaf iddoon kun immoo iddoo guddaadha, iddoo tajaajila guddaa itti kennu, iddoo wirtuu diinagdee Itoophiyaati jennee yoo yaamne gaaffii tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu wirtuu diinagdee Itoophiyaa yoo ta'e immoo Itoophiyaa fakkaachuu qaba jechuudha. Nama tokko saba tokko qofa fakkaachuu qabu, Itoophiyaa fakkaachuu qaba jechuudha. Kanaaf kana mootummaan akka yeroo gabaabaa keessatti irratti yaadee riifoormi abdiin eeyna. Kanaaf maaliif iddoo kana keessatti sablammii kamuyyuu qooda hin fudhanne taanaan jechuudha waan gaarii ta'ee natti mul'atu jechuudha. Kanaaf itti kallattimaan amma mata duree kiyya lammaffaatti darbaa jechuudha. Jidduu kana waan tokkotu sooshaal miidiyaa irratti deemaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti kan deemaa jiru kanaan dura jechuudha gareen amantii musliimaa irratti duulaa turan tokkotu ture jechuudha. Isa keessaa guyyaa kaleessaa kaffaaloo yaadata hidhamee waan jedhamutu oduu dhagahamaa jira. Mee viidiyoo isaa kana dhageeffannu kallattimaan jechuudha. ያለ መጥሪያ ሊይዙኝ ኮሚሽነር ጌቱ ተመልከቱ። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተመልከቱ። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ፣ 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 ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። አንተ ፖሊስ ዞር በል። ፖሊሱን ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ወጥ ወንዶሰን ይሄው እስክንድር አንተ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ፣ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ዞር በል። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ፣ ዞር በል። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ፣ ቆሻሻ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ምንድን ዞር በል፣ ዞር በል። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ተናግሬያለሁ። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ፣ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ዞር በል። ያለ መጥሪያ አትይዘኝ። ማን የላከ? ማን የላከ? ማን ነው? ማን የላከ ነው? ማን waraqaa baaftanii fiddan malee na qabuu hin dandeettanii hin qabuu waan maal taateef qabamtaa eentu si ergee maalitti si beekaa maaliif siif qabamaa kan jedhu liivii seeneeti kan inni mormaa ture. Viidiyoon kun akkasitti gallakkifamee meebii dhugaa ta'aa fi waan biraa of keessaa qabaate wanni sirriitti addaan baafnee hagammaatti beekame hin jiru. Viidiyoo magallakkifame kanarraa dubbannaa garuu wanti irraa dubbatamuu qabu tokko eenyullee haa ta'u eenyu jechuudha amantii kamuyyuu arrabsuu qabu. Namni amantii kamuyyuu arrabse seeraan gaafatamuu qaba jechuudha. Amantii nama arrabsuu qabdu, amantii kee hin jaalatta, amantii nama tokko keessa keetti jibbuu dandeetta garuu ol baatee arrabsuudhaaf mirga tokkollee hin qabdu jechuudha. Isa qofaa miti ani kan jedhu jechuudha warroonni kanaan dura amantii ol bahanii arrabsaa turan hundu itti gaafatamummaa qabu jechuudha. Maaliif dhimmi amantii sensitiif jechuudha. Nama tokko qofa irratti hin dhaabbatu lola guddaa walitti bu'iinsa guddaa kaasuu danda'a waan ta'eef mootummaan waan akkana kanneen jala bu'ee hordofee itti gaafatamummaa dhiyeessuu qaba kan jedhu yaada qaba. Dabalatee mata dureen sadaffaan jechuudha waa'ee Liyyaareedi. Liyyaareed kanan dura jechuudha akkuma isaanii kan amantii arrabsee jedhamee himannaa irratti baane amma arrabsaa miti arrabsuun qabu ammallee kan jedhu jechuudha hidhamee jira. Itti saniin booda immoo waan hidhameef jechuudha dirqama isaa xumuratee bahee baga baatee jennaanii galatoomii ulfaadhu jennaanii garuu namoonni baay'een isaa Liyyaareed maaliif furdatee bahee akkamitti furdataa bahee kan jedhu waan rifatanna fakkaata. Kanaaf kun rakkoo tokko qabu. Liyyaareed kan hidhame dhimma siyaasa wal qabatee miti kun seera karaa mana murtiitiin gaafatamee hidhame waan ta'eedhaaf wanti isa huqqisullee wanti akkas isa godhu tokkollee hin jira jedhee hin yaadu. Kanaaf Liyyaareed bareedee akka addaatti bahee aaktii addaa agarsiisaa kan inni bahee baay'ee rifatanii jechuudha. Warrummaan hiisanillee baay'ee kan rifatan waan ta'eedhaaf kanaaf walumaa galatti har'a odeeffannoo kanneen isin agarsiisuudhaaf dhufee isin sabskiraayib, sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa. Nagataa ulfaadhaa isiniin jedha.